Oromoodhaatu dhiibbaa isaaniirratti oofadha ture moo Oromoodhaatiitu mirga isaanii ifiin bulchuu isaaniif wakkate moo maaltu akka alagaan maxxananii yeroo hundumaa alagaan akka bu'aa buufatan. Shanta Soomaleen hawaashii gad akka dabalamtu Affaar Wallootirraa Harargee Bahaa ammaa Harargee Lixaa ammaa Baalee Arsii fi hanga Nageellee Booranaatitti dachiin jirtu tun cituu qabdi jedhanii maappii keessa galchee sagantaa siyaasaa jaraa gubbaa hawaashii gad namni kaa'e warra Hararii kan. Ordiin Badriitiin barbaadanamu jiru daareektitti qajeelchan qotee bulaa keenya illee yoo ta'e. Akka she is out of the picture wanneen tun amma Roozaan tun. Namni waajjira isiitu deemee. Warri biyya keessa ammoo dhugaa jirtu heerri achi jira heerri mootummaa gaafiinis achirra jira looyarri biyya jira achumaa laalanii isaanummaan qophaa'anii waltajjii heeraati irratti dhiyeeffatanii nuti dura avenue kana exhaust godhu barbaanna carraa amma jiru kana itti fayyadamne dhaloonni nu duuba dhufu yoo hiikkate Amirtichi Oromoo waliin hariiroo qaba. Koottaan irraa balleessaadhaan dhufanii asitti Oromoo balleessanii aangawoota isaanii yookaan beeytoota illee bakka takka jumlaan ajjeesanii Amirticha Oromoo himatee isaan bulchaa jirullee guyyaa aaraachitti ajjeesaniin. Gaafa sana hariiroon hin turre gaafa calee jalamko hariiroon akkamitti deebitee miilittoota waliin dhaabbachuun. Uummata kanaa wajjin walitti hidhamuu qabna waan jiru fideeti. Gosa alaa abbaadho uummata jedhan gosa alaa keessa jira isaanii wajjin walitti ilma gosaa ta'ee every turning point irratti yeroon isaan nu waliin hojjetan jiru against us malee. Hogguu dura seenan magaalaa Hararoggaa seenan Muhammad Ali san abbaa Amir Abdullah kana guyyaa adii karaa gubbaa qabanii ajjeesanii jiranii. Har'aan kana hayyuu seenaa Oromoo beekamaa Abbaa Malkaa yookaan Obbo Naasir Khaliil waliin marii bal'aa goonaa dhimmi irratti marii goonuusi Harariidhaatii fi akkasuma uummata naannoo sanii jidduu jiru irratti marii bal'aa goonaa. Afirraa keenya fudhattee asitti nu waliin argamuu keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin Ani akkuma maqaan Naasir Khaliil akkuma ati jette kana dhaloonni kiyya carcar aanaa daaroo labuu biyyoo biyya jaanittiin dhaladhe ammoo biyyoo ittiin dhaladhe malee yoon akkana jee amma mandhiisaa biyya jaanittiin guddadhe warri achi booqalichi maali mata naan jechuun ni mala so ani warra mandhiisaati jechuudha ammoo gaa seenaadha bakki dhaloota biyyoo bakka jaansanii amma Melbourne biyya Austraaliyaa magaalaa Melbourne jiraadha kanuma. Galatoom ulfaadhu meegaa baha Oromiyaadhaatti magaalaa Adiree biyyoodhaatu jira. Magaalaan tuni bulchiinsa addaati qabdi. Mee hariiroon isiidhaa fi Oromoota naannoo kanaa jidduu jiru maali? Mee seenarraa haanu seenaan 1875 yookaan 74 warra Masriidhaa naannoo sana dhufanii duula bal'aa gaggeessanii mee jarri sun akkamitti dhufuu danda'anii eenyutu isaan afeere hoo? Gaafa dhufanoo eenyu wajjin walitti bu'anii maaltu uumamee 1874 fi 75 irraa kaan. Galatoomii gaafii jabduudha ta'an namni keenya illee beekuu qabu. Uummanni Oromootii fi uummanni Hararii kun yeroo bara dheeraa kana nagaumaa wajji jiraatan malee wal ajjeesaa wal waraanaa hin jiraanne kana namni beekuudha qaba. Garuu at every turning point hundarratti gaafa carraan argame Oromoo miidhuun karaa illiitii hawaasa jechuun hiyyaamee political illiitiin Harariidha. Yeroo rakkinni tokko dhufu hunda nama hojii jiraatan kana ganuu fi humnoota alaa dhufanii hojii dhaabbachuutu ture. Political illiitiin isaanii always waan kana godhanii. Waan san hunda irraa asirratti haasofnee fixuu dandeenya natti hin fakkaatu. Kaayyoo guddittii Soomaaliyaa shananii wajjinis wal qabatee isaanii namni godhe. Fakkeenyaaf akkamitti? Duramee tana gaafatte saniin deebisaa. Warri Turkoo Ijipshanii ja'an sun bara 1884 keessa Zaayilaa dhufanii. Waggaa isaan Zaayilaa dhufanitti Hararii magaalaa Harar tana
nama Muhammad Ali Abdushakur ja'amuutu bulchuu ture. Inni kun akka namni hundinuu beekuuf abbaa Amir Abdullahi ka gaafa lola calanqoo hirmaate sanii. Kanaafuu nama kana bulchaa ture. Namni kun akka galmeen seenaa himtutti inni Oromoodha Anniyyaa. Ammoo identitiin isaatii fi wajjin isaa Hararii ta'eeti akka Amiira Hararii tokkotti biyya bulcha gaatun ta seenaa isaa dubbee ta Oromummaadhaa waan seenaati malee inni Hararummaadhaan ka sulxaana ta'ee biyya san bulchaa ture akka Hararii identitii Harariitiin adaree jechuun Hararii ammaa saniin Amiira ta'ee bulchaa ture. Diinni isaa lafeen isaa dubbeen seenaa isaa Anniyyaa taatu malee. Namni kun duuba magaalaa tana keessatti inkileeviin xiqqoon tun ummata bahara guddaa kana keessatti faayidaa diinagdeetii fi hawaasummaa qabaannee guddachuun nama dhiba jiraachuun isoo ummata kanaa wajjin walitti hidhamuu qabna waan jiru fideeti. Gosa alaa abbaadho ummata jedhan gosa alaa keessa jira isaanii wajjin walitti ilma gosaa ta'ee Oromummaan seenaatis oduma jirtu ilma gosaa ta'e jechuu akka alaatitti gosa abbaadhoo tanaa wajjin. By extension alaa fi afran qallootti illee jechuu akka gosoomee jechuudha. Namni ilma alaa ta'e namni ilma abbaadhoo ilma alaati ilma afran qalloo akkas heera akkasii uumee hariiroo magaalaa fi uummata Oromoo iddoo jirtu hariiroo nagaa. Kafedhe magaalaa galee kafedhe baadiyyaa galee qotatu kafedhe magaalaa akkasitti hedduu tolchee hariiroo ammallee magaalaan Harar Zaayilaa wajjin qabdu uummata Oromoo keessa deemanii nagayaan aksasii akka qabaatan dalage namni sun waan gaarii dalage jechuun ni danda'ama. Amma hoggaa jarri dhufee Zaayilaa qubatu. Inni Oromoo wajjin hariiroo akkasii qabaate Oromoo alatti nama yaammatee uummata Oromoodhaatiin fixu maaltu sababa ta'e? Okay, amma kana dubbiin qulfiin bakkatana jirti. Warri inni Oromoo wajjin akkatti deemuun kun Oromoof bobaa ol qabee nurra jara kana wajjin jiraataa. Inimaatu gosallee waan ta'anii guyyaa heera gosaa dhaqee waan hirmaatuuf. Oromummaa gosa isaatii bulchiinsi kun Oromooti malee keenyaa miti inni gosa isaa qabate kanaafuu waan jiru hinaaffaa warri kaawunsilii isaanii shuuraa isaanii aangoo warri qaban warri isaa sun inner circlein illiitii Hararii gammachuu dhabanii gaafa jarri Zaayilaa dhufu deemanii dhaqanii aboo namicha tokko jira ka warra muka gabbaru wajjin deemu. Kanaafuu mootummaa jaa'iraa biyya teenya irra jira isin muslimaa nuti mootummaa muslimaa tiin buluu feenaa koottaa biyya teenya seenaati bilisa nu baasaa akkas jedhanii dhaqanii afeeranii uummata san yaaman jechuudha. Faallaa isaati jechaadha. Jarri hoggaa dhufanii noolee wajjin walitti bu'anii wal lolanii lolli sun guddaadhaa lubbuu namaa guddaa nyaatee kumaatamaan lolli yeroo dheeraa ta'e 84 irraa hanga 85 lafoota bakka seenaa bakka akka eeguu ta akka iftoohaa ta akka dirree goflee ta akka mudhii goflee. Tana hundatti ilmoon namaa dhufe akka seenaan jirutti amma gaa seenaa sanarraa haasa'uudhaaf hin deemnu malee lola guyyaa tokkotti namni 224 kana itti hiriire jireessa population gaafa sanii yoo hagam ta'e namni dilli kun hiriire nama jechisiisaa almost warri bahaa kun kaafan osoo isaan qajeelanii if ijaaranii qophaa'anii dhufin yeroo dheeraa noolee wajjin lolli dheeraan deemee hanga magaalaa Harar gahanitti waraanni sun ta'e jechaadha. Lubbuu namaa hedduu nyaate.
harar waggaa dhufanii gaa warri anniyyaatis karaa fadis kanaan dhufanii alaa fi oborraa fi ituun karaa addeelleetiin akkana waggaa isaan deeman warra anniyyaatillee karaa fadisitti deebisanii jara kanallee asirraa qabanii magaalaa Hararitti gad deemuu kutanii kunillee jarri asumaan karaa mirgaa deemee achiin gaalolli dheeraan achirraa karaa Erer, karaa Baabilee, karaa Gursum, lafa amma funyaan biiraa jaantana hanga faafaa miti fi cinaaksanitti lolli hanga 82 deemee sanboota harki isaanii irra aanee isaanis waan ture 84 deebi'anii bahuu ta'anii hanga waggaa lama qamoo kanaafuuf itti lolli hin dhaabbanne jechuu barbaadeeti. Akkitti hogguu dura seenan magaalaa Harar hoggaa seenan Muhammad Ali san abbaa Amir Abdullah kana guyyaa adii karaa gubbaa qabanii ajjeesan namicha sanii. Manguddoo afran qalloo kottaa wajjaa soonnaa jedhanii nama 60 ol guyyaa tokkotti manatti walitti qabanii fixuu. Even warri muslimaatillee kan keessa jiranii. Beekaa fixaa jechi waan jedhamutu jira. At every turning point jedhu kun nu ganamu illiitiin Hararii wannan juuf waan kana. Manguddoo fixuun sun akka malatti shari'aanis yoo ta'e heerri dippiloomaasiitis hin hayyamu. Akkuma fedhattuu hin hayyamu gantummaadha akkasitti manguddoo yaamanii galma tokko keessa walii qabanii fixuun suni manguddoo teenyaa dhume filaa waan lafa ciisaa. Manguddoo teenyaa dhufe arrii waan lafa ciisaa. Dardara keenyaa dhume filaa waan lafa ciisaa. Dubarran keenyaa dhume gartee waan martuu waan lafa ciisaan kun gaafa san bahe dhuguma rabbiititti akka malee fixan. Kabiraa fixanii hayyuun akka isa booda lafa tanarratti uumamuu keessatti Oromoo keessatti gaafiin qaba. Wanni Caammaa Nuur. Baay'ee Caammaa Nuur gosti isaa badiidha. Anama manni nama keessa jiru kun badii santu keessa jira bakka faamilii tiyyatana. Maasha Allah. Mana kana taa'ee bakka irraa si dubbadhu kana. Duuba. Hidda Caammaa Nuur bira jirtee carra. Maatii dhugaan si dubbadha maatii dhalootaan deemee Caammaa Nuuritti galtu badii qofaa miti. Lakkaawwatee nama baatti Caammaa Nuuritti galu bakka sanii jira amma bakka namarraa si dubbadhu sun. Maasha Allah. Duuba. Amma warra akka isaa kana hunda ajjeesan. Dubbachuullee namatti ulfaataa. Namatti ulfaata. Nama san laftaa gas fagaattutti beekaa balleessaa jechuudhaan warri miliikfaalleen akkas hin goone dhugaa dubbachuudhaaf nama waraana irratti namni ajjeesanii isaanis waan hedduu godhanii beekaa balleessaa jechuudhaan nama waraana miti halangee harkaa qabu lafaa gas gagatti ajjeechisiisanii. Anyway, at every turning point miidhaan ni ture malee akka hawaasaatitti wal ajjeesaan turre. Ammoo gaafa yaa'iin takka kaate ageenis Oromoo deemuun isaanii durumaanuu ni ture jechuu barbaadeeti. Tole. Abbaa Malkaa galatoomi asirratti ibsa bal'aa naa kennite. 1874 dhufanii 1885tti ni deeman. Dhiibbaa eenyuuti ni deemanii Ameerticha magaalaa walakkatti ajjeesan naan jette. Hamma Masriin bulchaa turte sun eenyuutu isaaniif Ameera ture eega deemanoo Maammed Alii kuma dhufuun danda'e Ameera ta'ee. Okay, isaan amma politikaan gaafa sanii humni Ingiliz jabaatee ture. Humni Ingiliz jabaatee dhufuunis isaaniif miidhaadhaa fidee. Kabiraa warra Daraawish jedhan tokko warra maalis Suudaan keessatti isaan irratti dhiibbaa guddaa fidee. Isaan ikonomikaalis haa ta'u sphere of influencing siyaasaa isaanii shrink ta'aa ture walii dhiphachaa waan turaniif humnatti Harar keessa ta'anii hin qaban gad dhiisanii Hararii miti Zaayilaawuu ta'uu hin danda'anii dhiisanii bahuu turre ture. Hayyoota hedduu waan kana barreessan keessaa kitaabni obboleen Coolataa gaafa Afrikaa irra barreessan ni jira. Profeesar Baaruu Zawdeefaa fi abbootii namoonni seenaa warra adii fagoo irra jiranis hedduu waan barreeffamee jiru. Warra bal'aa qabu kaataan isaan itti banii dhiibamanii hoggaa ba'an waan si ajaa'ibu. Uummata Harariitii fi uummata Oromoo kana duudaa fi garaa godhanii jiran.
akkasitti dhiisanii yoo keessaa deeman halkan tokko buluu dhabuun ni mala namni. Tole. Maal goona wanni jiru kun isaan dhibee. So akkasiin fuudhanii warra duraanuu Oromoon afaan wal beeku kaabbaarraa ajjeesan kana tiifirraa dhiisan. Egaa kun tokkoffaa ilmaa jira abbaa isaanii sababa Oromoo wajji hariiroo. Annama san gootota calanqoo wajjin siidaa dhaabaa fane osoo aangoo qabaadhe Amir Abdullahi san. Tole. Not only dhiigni isaa waan dhiigaa Oromoo ta'eef odoo hin taane hedduu waan inni dalageef odoo hin taane gatii abbaan isaa kafalee fi hundumaafuu namni sun Amir Abdullahi fi abbaan isaatilleen karaa gaarii irratti seenaa bareedaa qabanii. Wal uummata kana ni balleessan warra nu ergamaa ture kana lamta qabannee akkam goonaa waan dalagan ni beekan. Waan walirra dalagame ni beekan. Manguddoo irratti waan dalagame, hayyoota irratti waan dalagame ni beekan. So madaan tun gartee halkan tokko nama bulchituu ni beeka jirri. So nama abbaa ajjeesan san dhufuu qaba ka somehow. Okay. Amma fulanii isa kaayanii deemanii fi. Deeman jechaadha. Unfortunately meeshaan hangi qaban adaree harka turtii odoo meeshaan hangi jarri dhiisee deeme sun Oromoo harka taate sila waan gaarii ture. Jarri bara harka turan san amaarri ka godhanirra ka isaan irra godhanii bada. Taakseeshin isaan qotee bulaa baadiyyaa kafalchiisanii fi dhiibbaan isaan nama bahaa kanarratti hojjetanii waan haga ammaatitti seenaa keessatti waan mul'ate waliin madaalu wanni warri tirkii godhu sun. So irraa dandamachuun dhumiisa namaatittillee saamicha diinagdeetittillee waan namni irraa dandamachuun ulfaatu miidhaan isaan akka dhagaatti ol baanii uummata gubbaa ta'anii meeshaan sunillee odoo silaa namni leenjii qabaatee qawween sun uummata Oromoo harka jiraatte waan gaariidha. Unfortunately uummanni calanqotti dhuman suni meeshaalee hedduu qabaatanii miti ka dhumanii walirraan dheessinuu sanni gartee ta nama keenya fixxee qawween nama nyaatti matariyaasii qaba jarri irbuun isaanii walirraan dheessinuudha. Walirraan dheessinuu san dhugaa godhaniituma matariyaas dura ta'anii dhumanii ammallee warra gantuudha warra afaan Oromoo dubbatu ka gaara jala isaanii ciisu duubaan itti naannessee nama Dajjaazmaash Ganamii jedhamu ka hanga gaara mul'ataatti deemee Oromoo rakkisaa ture amma san hunda haasa'uuf yeroo hin qabnu gad karaa xuulloo kanaan bu'ee gaaleettii keessa gadi bu'ee meettaa gara jalaatiin ol deebi'ee guyyaa duraa lola duraa irratti kaari'anii hirnaan gayan ifirraa of duuba deebisanii Dajjaazmaash Walda Gabriel gaafa san kadhaqee taraa duraati. Lammata irratti wal ijaaranii adeerri Minilikillee galamsa irraa ka'ee dhufee ituu keessa warri qubates hundi isaanii dhufanii shawarrallee buusanii kalammataa kanarratti namicha afaan Oromoo dubbatu kana karaa xuullootiin gadi buusanii lafatti uummata fixe namicha Dajjaazmaash Ganamii jedhan kana bakka ciisanitti. Haa ta'u irbuuf dhuman uummanni sun dandeettiillee miti akka malee qabanii isaanii ciisu dhufanii qabanii akka malee matariyaasiin qabanii garuu irbuusan walirraan dheessinuu sanii wanni ahdi guutinsa lafeen calanqoo ciifti. Murti guutoo faan biraati. Murti guutoo kottu jechuun dubbii tana beeku. Jiisaa beellamaan dhufe jechuun ka bordoddeeti. Isuun lola jiisaa jennee. Jiisaa beellamaan dhufe. Akkana wanni kun murti guutu jechuun walirraan dheessinu san dhumanillee jecha saniif dhuman jechuudha. Amma asirratti wayii si gaafadha. Osoo har'a qophiin kan qophii kanawillee waliin qabatu garuu seenaadhaaf akka hubata bal'aa namaa ta'uuf. Amma warri adareedhaa yookaan warri masriidhaa dhufanii adareedhaatti bulchiinsa waggaa 10 gaggeessanii yookaan ganna 9 fi deeman. Miilli amma gaafa dhufu warri naannoo kanaa Hararii fi Oromoonis wal tumsee waliin miilli calanqotti qolachuudhaatti waliin deeman. Gaafa ammoo masriin naannoo kana dhuftu dubbiin akkanaan turre. Ameertichi keenya Oromoo waliin hariiroo qaba. Koottaa nurraa balleessaadhaan dhufanii asitti Oromoo balleessanii aangawoota isaanii yookaan beektota illee bakka takka jumlaan ajjeesanii Ameerticha Oromoo himatee isaan bulchaa jirullee guyyaa aaraachitti ajjeesaniin. Gaafa san hariiroon hin turre gaafa calee calanqoo hariiroon akkamitti deebitee miilitira waliin dhaabbachuun akkamitti dhufee. Tokkoffaa nama afaan wal beekuu walitti dhufe eegaa jarri bahe.
nama seenaa walii beeku nama seenaa wajji qabu nama wajji miidhame nama wajji capheetu gara aangoo dhufe Amir Abdullahi jechuudha. Amir Abdullahi. Yes, nama abbaa dhabe. So Oromoon Amir Abdullahi wajjin hostility guddaan qabu. Yoo jibbaan jiraatellee hijaan warra Turkoo Ijibshaa jalatti ta'anii akkasitti nama godhan yoo jiraatellee personally Amir Abdullahi Oromoon mormii namni irraa qabu akkas hin jiru. Tokkoffaa namni bulchiinsa waggaa 10 kanaan miidhamee jira akka malee. Akkan kaanetti uummata kana miidhan dhugaa dubbachuudhaaf. Akka malee miidhamee jira uummanni. Namni sun caphee jechuu hin dandeessa uummanni suni. Wala Amir Abdullahi fi isaan illee walumaanuu uummata caphoodha turan sirna san jalatti. Hiree argame sanitti namicha waraqaa waliin babarreessuu turan Amir Abdullahi fi Minilik. Ituu fi Amir Abdullahi iddus negotiation wahii deemaa ture. Waan sirna dabre san jalatti illee Oromoo isaan godhan waan beekaniif hojii taaneeti waliin diina nutti gaddeemu kana wal dhaabbannaa jennaani wanni isin gootan seenaan teessan ta dabartelleen waan kana himtuga isaan amma Amir Abdullahi fi warri Hararii kun adda ta'uu miti waanuma Harariin Turkii wajjin nama gootee ilaalanii achumattuu islaamummaan isin himattan tunis uummata keenya miidharraa hin hambifne maal waan jiru walii galuu sila tokko taanii dhaabbachuu barbaadan. Amir Abdullahi akkas barbaadee itti wajji walii galuu hin dandeenye. Dhufeetiin yoo harka kennuu baatte dhufeetiin masgida kee diigee mataskaana jaaraa jeen. Anillee kanan godha jee innillee waan dhaaddatee waliin babarreessan. Dibuba aboo namni kun dhufuuf deema. Ka dhufu immoo masgida keessan diigeetti mataskaana irratti ijaaradha jaa. Maal haagoon lollamuun dhiifne jennaan dhaboo gaanamne rabbii kollolu kun waan irraa isin oolu. Mana namaatiin mana rabbiitiin diiga kajuu kun kanamallee waan dhiisuun fakkaatu. Kun waa kata'anii ilaalanii miti jechuun mariidhaan waan dhufe. Nama aga tokko kameettaafaa yoon ta'in walumaaf galan jeneraalii meetaan duraan illee wal dhaba qabaachaa turanii yeruma jarri ture sanuu hunda odoon ta'in meettaa akka tokko ijoollee galuu hin dandeenye oborraalleen akkasuma. Warri Hararii warri Hararii hojii jiran gaa warri Hararii fudhatan amma humaa godhuu hin danda'an namicha fudhatan humaa godhuu hin danda'an isaan Oromoodha namni diduu fi yes or no jechuu namni danda'u. Tole. Oromoon ammoo durumaanuu gaafuma amata 10 bulchan sanuu meettaa fi oborraa nangi tokko guutuutti isaan jala galee. Warra Turkii kana jala. Hin galle hangi tokko durumaanuu. Tole. Amma hoggaa isaan yaa'aniisi bulchiinsa jala kana namni akkasitti hin fudhan. Kanaafi wal diddaa ture lola calanqoo keessatti illee dhiibbaa qaba wanni suni. Amma gaa haguma haasawuun asirratti. Amma bakka tana bakka laal bakka qabxii jabduu manaa kaafte. Minilik amma gaafa dhufu gazariin maqee lafa goluu jaanitti achi ture magaalaa Adiree cabsuudhaaf ji'a 6 booda sossahee waan jiruus jedhamee kanatti nu baase. Akkasii bulaniiti loluma calanqoo boodaahu lolli calanqoo ka ta'e amnooshu Januwarii na fakkaata. Januwarii 6tti eegalee 9tti waan akkasii ta'e. Kun Harar magaalaa dhufanii qabachuun gara 87 akkana deeman yeroo inni jira. All of the sudden deemanii tuman dhayne gara magaalaa Harar. Amma yooniifin maaram attin lamanin yoo masjiida kee diigee ani bataskaana irratti ijaarame maaram naaf hin kadhatamin waan jiru waan akkasiifaa walitti dhadhaa waliif barreeffama wal jijjiiruu turanii. Hoggaa dhaquu waanuma san godhe madaaniyaalem ka jiru masgiida amma magaalaa guddoo karaa andanya mangad gara dhumaa jiru kana masgiida diiganii ijaaranii jechaadha waan jiru sanuma godhe. Araara yoo jedhan amma Itoophiyaa keessatti araarri dhugaa yoo ta'e masgiida san diiganii mataskaana san diiganii yoo danda'ame masgiida godhuu
Yoom godhan immoo community centerii wayii waan tajaajila hawaasaa godhuudha malee madaa akkasiitti wajjin namni seenaa san baatee akka jiraachuu godhuun qajeelaa miti. Anyway waan gaafii ta'e hundi deebisin beeku. Tole saniifuu amma gaafa calii jalan gohana waliigalteen eega Amir Abdullahi Angoo dhufe waliigalteen Oromoodhaa fi warra Hararii jidduutti uumamtee sababa kanaan waliin Minilik dura dhaabbachuu danda'anii waan jedhuun ibsite. Tole amma gaa Minilik dhufe hawaasni Hararii yookaan magaalaan akkasumas jirti hawaasni Oromootis akkasumas jira mee hariiroo isaan lameen kanaa akkam ture bulchiinsa Minilik san jalattu akkamitti hawaasni waliin jiraachaa ture yeroo yerootti konfliktiin wayii haa uumamu akkamitti hiikachuu turanii amma haalli hawaasni lameen irra jiru hoo maal fakkaata? Gaggabaabseetiin haasawaa itti qodheerate dhiifama naaf goote. Bakka qulfiidha. Ittillee futu jiru. Tole. Gaaffii ati mana gaafatte tanaatu jabdu tanaaf itti bishaan dhuge. Tole. Dheertulleedha. Duuba dura hoggaa warri Turkoo Ijibshaa seenu sanii magaalaa Hararguu seenan. Harargee bahaa ammaa tana more or less ni dhuunfatan. Harargee bahaa ammaa tana ni dhuunfatanii hoggaa dhuunfatanii warri isaan fide Hararii kun biyya tana maqaa Harar itunuu moggaasaa jedhaniin. Eenyu ni jaa? Warra Turkii kanaan. Warra Masarii fi Turkii kanaan. Maqaan Harar jiru kun magaalaa Harar irraa gabbahee biyya Oromoo irratti appilaayi ta'e yeroo duraatiif 75. 1875. Hararuma ta'e Harargeen bahaa ammaa tun. Lafarraa hafte malee. Ituu wajjin citanii olafan independent ta'aniituma lafa Hararii jalan lafa naannoo Hararsan jalan galiin ka ituuti wajjin bilisa ta'aniituma hafan gosoonni haga hafan. Anni irraa isa tokko afran qalloo irraa isa tokko jechuudha akka oburraa fi meettaa afaan jechuudha. Sammalee maqaa Harar jiru kanaani yeroo haga bulchinsan fi amal lamaan Amir Abdullahi dabalatee Harar maqaa jiruun bultee Harargeen bahatun jechuudha. Wanni isaan godhan tokko hiree kanatti fayyadamanii warra Turkii fidanii hayyoota Oromoo fixuu nama isa akka isaan barbaadanitti warra nama alaasan fidanii wajji buluu barbaadan Oromoo wajjin namicha hariiroo Oromoo wajjin qabu sanii miti ka alaa dhufuu fi barbaadanii sanis godhanii maqaa kana Oromoo moggaasan Harar maqaa jedhu kana. Kun hundi ta'ee bara warri Turkoo Ijibshan Harargee bahaa ammaa tana bulchanii fi bara amarra lamaan Amir Abdullahi jalatti bulchiinsa isaa jala ta'e kana booda gara waggaa 13-14 yeroo taatuuf eega maqaan Harar kun dalage booda warri Minilikis hoggaa dhufu namni magaalaa jiru Oromoon baadiyyee jirti namni magaalaa jiru ka isaan waa gaafatan warra Hararii kana Harar maqaa jiru kun isaan dura lafa jira maqaa Harargee bahaa ta'e. Jijjiiraniituma 1887tti eega biyya qabatan Harar Awuraajjaa maqaa jiru kana itti moggaasan. Dalayde jechuun amma dubbiin isaanii. Every turning point wannan sen juuftana. Haaluma jijjiiramaa hundatti waan Oromoo irratti dhiibbaa godhu hojjetanii. Amma Harariin turee mitiree amata 14. Amma immoo jarri hoggaa maqaa biyya tanatti moggaafatanii itti yaaman barbaadan Hararuma Turkii Ijibshan jala ture saniitu Awuraajjaa dabalanii haga bara 1943 Haile Sillaaseen dhiyeessee biyya Ingilizirraa galee xaqlaa gizaatii ijaarutti maqaa Harar kanaan Harargeen bahaa bulchaa Harar Awuraajjaa kanaan bulaa turte jechuudha. Warri raas eenyu namichi Dajjaazmaash Walda Gabriel ka itu wajjin wallole suni bulchiinsi Baaleetis isa jala galee gubbaa qorichaa bakka ja'an taa'ee bulchuu ture. Baalee fi Carcar ammaa kana Harargee lixaa ammaa tana Carcar Awuraajjaa maqaa jedhuun
haga 43 xaqlaa gizaatiin Haile Sillaasee ijaaramutti wajjin bulchanii 43tti Baalee Harargee lixaa amma Harargee ba'aa ammaatii fi Ogaadeen bakka tarkatti Harargee xaqlaa gizaatti ammallee Harariin hafnee beeknu jala. Inni hafnee ammallee hafnee. Inumaan ni bal'atee. Amma Harargee guutuu wal ga'e. Harargee guutuu wal ga'e Baalee illee dabalatee Harargee xaqlaa gizaatti ta'e Baalee bara 1960 ba'e. Haile Sillaaseen waggaa dhufu 12 jaare kutaa 12. Xaqlaa gizaatii 12. Asaraarrattuu xaqlaa gizaatti akka booda kiflaa agar maal jennu. Xaqlaa gizaatiin kuni Baalee bara 1960 waggaa if danda'ee xaqlaa gizaatii Baalee xaqlaa gizaatti hogguu 60tti ta'u 13 ta'anii 62tti warri Eertiraadhaa waggaa federeeshina dhaban 14 ta'anii jechuudha. Federeeshina dhaanii isaanis waggaa piroovinsii ta'an xaqlaa gizaatii hogguu ta'anii akkasumas 14 kana Itoophiyaa bakka kanatti adda fuudhe inni. Anyway, amma naannoo maqaa magaalaa Harar ture. Ha 1875 gadi bahee Harargee bahaa ammaa tana qabate suuta keessa deeme gaafa Minilik karaa Awraajjaa ta'e gaafa immoo 1973 Harargee xaqalaa gizaat hoggaa ta'u Baalee fi Carcaris dabalatee Ogaadenis dabalatee political and administrative centeriin Harar taatee itti fuftee jechaadha. So amma wanni namni beekuu qabu magaalaa Harartuun isaan jogola keessa bakka dhagaatti ijaaranii kan namni ittiin seenne ijaarratan sanii. Gaafa Turkiitirraa kaasee baadiyyaa uummanni qubatu uummanni Harargee bahaa kunii fi warri maqaa Harargee xaqalaa gizaatiin haga Baalee ga'utti gabbarelleen magaalaa tana ijaaruu keessaa gartee diinagdee qaban humna qaban. Magaalaa tana ijaaruu keessatti yoomirraa 1875 irraa kaasee hanga 91tti. Uummanni kun magaalaa tana keessa Harargee bahaa qofaa miti Harargee lixaatis Harargee lixaa qofaa miti Baalees Ogaadeenis uummanni kun waan kana itti gartee kontribuushina keessaa qaban isaan jogola ijaaran malee magaalaa xaarra tana hin ijaarre jechuudha. Seenaa dheeraadha. Waan tokkoon itti sii dabala. Gaafa Itoophiyaa tana odoo reefu maappii tosii ergee silaa natti tola ture. Peejii keetirri keessa maappii san siifin ergaa. Gaafa Ingiliz dhufee biyya Itoophiyaa tana Xaaliyaan ari'e. Booda lolli addunyaa lammaffaan akka ta'uudhaaf deemu akka lolli addunyaa lammaffaa booda United Nationiin akka dhaabbatu League of Nationiin sun kaayaayin irratti kaate sun waltajjiin isaa tokkummaa addunyaa tiisuu hin dandeenye wanni haaraan tokko akka dhalatu chaartarri mallatteeffamuu deemu sunillee colonization achi keessa kan jiran wanni interesting waan tureef so somehow statein faranjii jala turan gariin gadhiifamaa akka deeman fedhinnaa argisiisuun jalqabame egaa horri San Francisco kaayyuu inni 45 geggeeffame sun 1945 osoo hin godhamin dura haal dureen adda addaa godhamaa turanii warra waan kana godhe keessaa warra lola addunyaa lammaffaa injifate keessaa Ingiliz takka chaartarri kun hedduu nama Woodrow Wilson jedhaniitu lola addunyaa tokkoffaa irratti chaartara UN ammaa kana fi League of Nations illee pirinsipiliin isaa achirraa dhufa. Warri kun harka keessaa qaban Ingilizii fi Ameerikaan kun ijaarsa instituushinii addunyaa kana qabxii 14 ka Woodrow Wilson zamana Iyyaasuu ture wanni kun Woodrow Wilson kun waanuma inni gaafas kaayate still haga ammaatitti wanni daddabalamee jiraatillee pirinsipiliin sanumaa jira. Warri injifatee warra mo'atame heerattiin bulchanii walaa kulliyaan inni walumaa gala. Amma maaliin haasa'uu fedhee Ingiliz Itoophiyaadhaaf lafa tana kennuu barbaadde. Haile Sillaasee baqatee biyya isaanii jiru kana galchuu ga barbaadan. Faransaayillee noggasitti Xaaliyaan ari'ee ture yeroo gabaabaa fi akkuma Somaalilaandi keessaa Ingilizillee ari'etti booda Ingilizii hiree argate bakka hundaa baasutti
Xaaliyaa Faransaay illee deebi'uudha qabdi. Lola wajjin miidhaman waan ta'eef Faransaayis deebi'uu qabdi turte. Hariiroo Faransaay wajjin jiran qabaachuudhaaf Faransaay Jibuutii deebi'uu qabdi turte. Sun egaa kaalkuleeshinii xumura lola addunyaa lammaffaa akkas kenna. Hoggaa sun ta'u Ingiliz dachii baaburaan akkanatti Itoophiyaa fi Jibuutiin wal qunnaman kana Jibuutitti gadhiisuun barbaanne. Itoophiyaa isii harkaa qaba. Ingilizii harkaa qaba. Magaalaa Harar tana bara 1941 deebisan Haile Sillaasee harkatti. Diree dhawaa deebisuu didan. Hanga 1948tti. Bulchiinsa eenyutu turte duraan? Ingilizi. Tole. 40 takkatti lakkoofsi amma haasoo kun hundinuu ka faranjiiti namni akkasitti haa beeku. Magaalaa Harar 40 takkatti Haile Sillaasee deebitee diree dhawaan ammoo? 48. 48. Amma hawdi maappi jedhanii jira. Hawdi maappi san siifin ergaa. Hawdi riseef. Reserve area sun ekas reserve area illee ni ta'a. British military administration illee ni jedhaniini. Sun seera Palestine irraa kaasee British military administration kun ni ture. Hawdi kajaa'amu kun amma maappiin isaa dooloo irraa ka'eeti. Kenya, North Eastern Kenya warra NFD jedhanii jira. Warra North Eastern Kenya kana. Okay. Northern Frontier District jechuudha. NFD jechuuni. Lafa sanirraa kaasee Ogaadeen tana muree dooloodhaan magaalaa Iimee Baalee biraan waabee gabbu'ee asiin lafa Anniyyaatii fi Jaarsos hanga tokko muree Noolellaayis lafa guddoo fudhatee magaalaa Diree Dhawaatii wajjin hanga Awaashitti. Kana taasisi dheeriyaa jaamu ture. Hanga Awaashitti. Maappii kana tolchee Ingiliz. Asirra namni Somaalee afaan Somaalee dubbatu akka qubatu nama itti ol galche. Maaliif akkas godhee dachee tana wanni itti ida'uu barbaadeeti. Somaalilaanditti ida'ee lafa haga kanaa Somaalilaand irraa hiree lola addunyaa lammaffaatiin argateen Diree Dhawaa fi lafa haga gammoojjii Awaashitti deemtu tana qabatee Faransaay akka Itoophiyaa baaburaan yoo daangaa Ingiliz akka Somaalilaanditti Itoophiyaa irraa amma murachuu barbaadu kana keessa dabre malee daayireektilii Itoophiyaan akka waliin qunnamne. Godhuuf. Keellaa isii keellaa Ingiliz keessa dabree malee Faransaay fi maalii fi sodaa bishaan Abbaay kana isaan Jibrii kotoonii oomishan laga Abbaay Masrii keessatti Afrikaan isaanii ni cufama bara yeroo sanitti yoo Jibriin sun bishaan Abbaay hin arganne. Akka malee bishaan Abbaay yeroo hedduudha Haile Sillaasee mallatteessi jedhanii Minilikiin mallattee bishaan Abbaay kun lubbuudha Ingiliz biratti. Tole. Waliigaltee sanii amma ta'e Itoophiyaadhaan san hojiirra nu oolchaa jettee Masriin yaa'ii godhaa jirtu tun. Dubbachaa ooltuuf. Amma risiif eeriyaa kan yookaan Ingiliziitu hundeessee jecha laafatan. Ingiliziitu hundeessee yaadni. Asiin Hawaash gahutti. Booda yaada jijjiiran malee duraan isaan hanga Hawaashitti akka Somaalilaanditti lafa Ingiliz godhuu barbaadan. Sababni Faransaay fi Itoophiyaa yoo waliigalan humni isaanii guddattee bishaan Abbaa hidhuun ni malaadha. Yaa'ii nama Diree Dhawaa tanu keessatti illeen karaa saniiti. Duuba gaafa sanii Somali Youth League. Magaalaa Adaree keessatti hundeeffame. Magaalaa Adaree keessatti hundeessan. Gaafa san yaa'ii tana namni gadhaabe yaa'ii shanta Somaalee tana warra Adaree kana warra Hararee kana. Yaada ka fide. Yaada shanta Somaalee kana warra sanii mi ka fide jara. Jarri shanta Somaalee ka fedhan isaan shanta Somaalee yaada Somaaleeti. Somali Youth Leaguein grand strategiin isaanii objektiiviin isaanii guddaan Somaaliyaa gudditti jaaru Somaaliyaa shana walitti deebisuudha. Somaaliyaa Northern Frontier District from Kenya warra Itoophiyaa keessa jiran kana lama Italian Somaliland sadii British Somaliland afur
and then French Somaliland shan walitti jaraati. No. Hai dhaabbadhaa boo maal jettan isin? Ummata muslimaa hawaashii gad jiru kan hunda maal gootan isin ummata kana isaan warra Habashaa kana jala haa galanii jettanii? Warri kun hundinuu wajji ijaaramuu qabna walitti gabbu'anii akka mataan horee kaayyoo tan hoggaa afaan isaanii barreessa kana seenaa gubbaa laale. Kaayyoo Somaalee Youth League namni barreessa warra Harariitti. Somaaleen gizee san wanni akkasiituun qabdu. Barruudhaafuu hireen qabdu. Harkaan namni afaan Arabaatiin political objective Somali Youth League namni waan seenaatiin haasaa beekan waan warreen haasawan. Warra Somaaleetti afaan Arabaatiin namni gattaa'ee katabe. Kaayyoo eenyu Somali Youth League. Shanta Somaaleen hawaashii gad akka dabalamtu Affaar Wallootirraa Harargee Bahaa ammaa Harargee Lixaa ammaa Baalee Arsii fi hanga Nageellee Booranaatitti dachiin jirtu tun cituu qabdi jedhanii maappii keessa galchee sagantaa siyaasaa jaraa gubbaa Awaashii gad namni kaa'ee warra Hararanii kana. Every turning point irratti against Oromoo dhaabbata wannan juuftanaaf. Kana qofaa miti gammadaa. Gaafa Xaaliyaan seenee Itoophiyaa tana dhuunfatu itti dhiyaate warri Hararee kun. Tole. Maal jedhaniin? Aboo bulchiinsa kana. Amma gaa Xaaliyaan bulchiinsa qoodu jira lafaan. Warra lafa Oromoo tanaan Sidaamoo Gaalaalaandi jee warra amma Sidaamaa fi maal kana Oromoo hojii walitti cafallaqan hanga Nageellee Booranaatitti. Warra gatafe kana Harar nu ji'inii warra Muslimaa kana Xaaliyaan nama addaan qoodu irratti Kiristaanaa fi Islaamaa kana hedduu Oromoo fi Amaara waan jullee hedduutti fayyadame namni dhaloonni ammaa kun hagam akka hubatu hin beeku. Hedduutti fayyadame Xaaliyaan. Garaagarummaa amantii fi sabaa guddoo itti fayyadame. Karaa naa ta'u karaa maleedhaan. Somehow bobaa ol qabuun amantii warra gartee mootummaa kan faallaa jiran kana na gargaara jechuu waan yaadeef. Uummanni kunis akka duree uummata muslimaatitti amiira biyya muslimaatitti waan if ilaalaniif gammachiisuudhaaf waan isaan jedhan kana dhaga'ee saawuzariin Affaar Walloo achirraa ka'ee Harargee Bahaa ammaa Harargee Lixaa ammaa Baalee ammaa Arsii ammaa hanga Nageellee Booranaatti lafa jirtu tana waggaa 5 Xaaliyaan Itoophiyaa keessa ture saniif Harar bulchiinsa maqaa yaamsisan. Wallorraa kaasee bakka dubartiin mataa akkanatti hidhattu jirtu guftaa Islaamaa hidhattu jirtu hunda afaan fedhe sabni isaa fedhe ta'us afaan fedhe dubbatus amiira nutu ta'uu qaba bulchiinsi magaalaa tanaa uummata kanaa centerri political and administrative centeriin uummata kana hunda Harar jedhanii Harar jalatti hanga Nageellee Booranaatti. Xaaliyaanii amansiifatan. Xaaliyaanii amansiifatan godhan waan kana. Tole. Xaaliyaan bulchiinsa kan as durallee dubbachaa ture bakka jahatti adda qoodee Harar maqaa jiruun Walloo Affaar Wallootirraa hanga Nageellee Booranaatti bulchaa ture. Jahan kun kami bulchiinsa Gindhiir Baalee naannoo Baalee kan hammataa Arsii Carcar Gaara Mul'ataa Hararii fi Jijjigaadha. Bulchiinsa 5 kanatti adda baase. Beesi bilakka Arsii fi Gindhiir 2 Carcar 3. Arsii. Gindhiir fi Arsii 2 Carcar 3. 3. Dirree fi Gaara Mul'ataa adda. Dirree Dhawaa. Afurimi? 4. Harar. 5. Jijjigaa. Afar. Jijjigaa dirree Dhawaa ammoo walitti sun. Tole jaha kanatti. Bakka jaan waan seenaa gubbaa jiru beekatu. Akkanatti akka Xaaliyaan biyya tana bulchuu godhan always senterri akka isaan ta'u. Xaaliyaanii amansiifatanii. Gaafa amma sii dubbadhu talammataa ta'u Somaalee Youth League tana akkuma gaafa Xaaliyaan jalaa godhan sanitti lafuma san Affaar irraa kaasee hanga lafuma duraan ammas gaa bulchiinsa kabiraa haa ta'u malee kaayyoo san Ingiliz jalatti illee Somaalee kaayyoo Somaalee Youth League tanu siyaasaan addunyaa yeroo salola addunyaa booda jijjiiramaa jirtu waan ta'eef akkasitti ka godhamu barreessanii yaa'ii
akka Oromoon hin bilisoomne adda bilisummaa Oromootiif qubsuma Somaaleen akka hin kennine goote tashee Muhammad Rashaad Abdullee qubee afaan Oromoo akka hin barreessine goote tajaarraan amata meeqachitti ka hidhamu goote sababni waan tana. Sababni warra adaree jiru kana. Kana hashanta Somaalii harka isaaniitiin barreessanii Somaalee kennan kana. Namni beekuu qaba dhaloonni amma jiru kun waan kana. Kun dhugaa jiru. Waan dubbitan ta'ee garuu Taha Abdii gaafa elemoo qilxuudhaa magaalaa yookaan naannoo Carcarii lola dhoosu siyaadaan achitti nu dheekkamee waan jiru Taha Abdii tokko Taha Abdiin akkaasi maaliif Harargeedhaa lola bantanii yaani dachiin tun dachi teenya waan jiruun. Akkana gaafa dhugaan jirtu. Dhugaan jirtu akkana amma jarri kun magaalaa xiqqoo san keessa jiranii Oromoon waggaa 400 kana itti deemee uummata kana hin waraanne. Nagaa wajji jiraatan. Garuu hogguma jijjiiramni tokko dhufe. Every turning point irratti yeroon isaan nu waliin hojjetan jiru against us malee. Maaliif akka ta'e naaf hin galu annoonni kun. Eenyu wanni amma ta'aa jirus kanuma isin jechuu barbaade. Bara 91 ta'u jijjiirama dhufe sanitti fayyadamanii maaliif maal wanni isaan hojjetan? Baga amma moo qabxii gaarii. Hordoftoonni Egeree miidiyaa hubannaa gaarii asirraa ni argatan jedhee yaada. Dhaloonni ammaa kunillee akkasuma. Akkuma magaalaa Harartana maqaa isii gabbaasanii 1875 1936 fi irraa kaasee bulchiinsa Xaaliyaanii jalatti waan taamaa ture jalattis maqaa Harar kanaan akkuma gaafa Xaqlaa Ingilizaatii gaafa Haile Sillaaseettis yeroo 91 kanatti Sweden they did the same thing. Taamiraat Laayinee waan dubartii hojii dalagaa ture ni beeknaa siyaasoo hin fedhu. Amma sanee deebi'ee waan san waan kana siyaasoo hin fedhu. Jeneraalota jala akkasumatti haaluma akkuma Taamiraat Laayinee sanitti karaa hundaan karaa silaa hin fakkaanne illeedhaan deemanii yeroo Oromoon miidhaa hamaa keessa jiru keessatti karaan fakkaanneen akka musliimattis akka Oromottis akka uummata wajji nyaatettis waan hin fakkaanneef dubartiin jeneraalota jala yaatee Taamiraat Laayineettis waan ta'e ni beektanii akkasitti wanni kun dalagame. Ifiin ifulchuu kan hundeeffatan kun shira mootummaa gaafa san dhufetti gaafasiisanii maxxanuudhaanii waan kana hundeeffatanii. Dandeettii qabu no jechuun namni danda'u sila yeroo sana Hasan Aliiti. Hasan Aliillee waan sanirraa nu hambisuu hin dandeenye. Aangoo qabu sanii wajji awoogaa mormee tiyyanaa katabaa eega jettan dhaloonni jiru dhufu immoo waan kana ni deebisa. Wanni kun waan ta'atii miti. Waan eegere kanumatti jiraachuu danda'amte naa katabaa hayyee jecha kiyya kana jechuudhaan dura naa miidiyaa irratti Hasan Alii komachaa turan gaafa dura. Fedhii fi eebba isaatiin malee wanni kun hin taatu isaan mallatteessee ganne akkas jechaa ture. So apologii godheetiin jedha isin durallee dhiifama wanni sun ani hin agarree. Malkaa waan gaggaarii naaf haasaa jirti. Fakkeef ammaa jijjiiramuu dhufu hundatti jala sana warra haaree dhufetti maxxananii ajandaa haaree bocanii itti hannachuu ajandaa sun akka Oromoo irratti hojiitti hiikamu godhuu keessatti shoora olaanaa taphatanii gaafa 91 dhufne. Oromoodhaatu dhiibbaa isaaniirratti oofaadhaa ture moo Oromoodhaatiitu mirga isaanii ifiin ifulchuu isaaniif wakkate moo maaltu akka alagaan maxxananii yeroo hundumaa alagaan akka bu'aa buufatanitti isaan geessi. Dhugaa rabbitti yoo haqa qabaatan isaan dubbachuu ni danda'anii waan Oromoon isaan goote. Oromoo wanta kallee isaan hin goone. Isaan akkuma reefuu obbo Xaan ja'an jettu sanii bar Affaar adaree miti. Affaaruun jala buluu qabaa jedhanii gaafa Xaaliyaan bar. Jaanii gaafa kana kumaan qabu gartiin koo qabu. Warri amma nageellee Booranaa afaan muslimummaa warri amantii fudhate muslimni haa jiraatu malee humaa isaanii wajjin isaan uchi dhaqanii beekanii warri nageellee Booranaa Harar dhufee hin beeku. Warri Baaleettis akkasuma. Muslima nama ta'e hundanuutu amiira ta'uu itti qaba waan je'uun waan san godhan. Biyyi tun teenyaa wanni gartee maraatummaa siyaasaa political madness. Haala saniin biyyi tun nu jalatti buluu qabdi jedhanii wanni isaan godhuu danda'an akka gaafa Haile Sillaaseetii fi gaafa Xaaliyaan sanitti
biyya hunda hawaashii gad jalatti deebisuullee yoo dadhaban dachii miraasa bakka itti bal'atan magaalaan sunillee magaalaa haga isaa ati beektu sanii qablee 19 moo kana turteensa yoo tokko goruu waan akkasiiti. Sunuu gaasan keessaa isaan jogola jiranii magaaluma san keessaa hin jiranii akkasitti jiraachuu waan hin dandeenyeef hawaasa bal'aa kana ifitti Oromoon akkanaan nu wajjin jenne. Mataan Oromoo kan isaanii hojii jiru obbo Hasan Aliitti Hasan Aliituu ni morme. So manguddoon Oromoota akkas jetteen jirtu. Isaanii jeneraalota jechisiisee bulchiinsa wayyaanee. Isaanii warra Taamiraat Laayineetii fi kana jala deemee isaantu godhe lafa hanga magaalaa Harar jala yoo galteef barbaadan irra deemanii ifii dhawatanii murteeffachiisan. Akkas godhatan. Irra guddaan nama Hasan Aliitti Hasan Alii waan kana boodammoo dhaloonni waan kana ni deebisaa jedhanii taa'aa jira wanni obbo Hasan Alii Jaanson ta'u jira amma. So haala kanaan akkas godhanii Oromoo irraa humaa hin himatan. Maaltu itti jira? Political madness ka gaafu Awaashi gadi ka Xaaliyaan jalatti agarra kan isiimi ka 1875 turkoo Egyptian. Every turning point irratti 1980 akkas wanni amma ta'e kuni waanuma dur tahaa ture. Malee waan haaraa miti jechuudha. Duuba amma gaa wanni kuni kan nama gaddisiisu hunda caalaa heerri mootummaan federaalaa amma jiru kuni qabsoo sabootaatiin argame. Mirga sabootaa barootaaf Itoophiyaa keessatti sarbamaa ture afaan ifiitiin ifta mana murtii dhaqanii afaan keetiin himachuu waajjira poolisii dhaqee himachuu ijoollee afaan keetiin barsiifachuu ifiin uf bulchuu mirga uumamaa fi mirga heeraa mirga dhalootaatiif mirga heeraa kan ka dhalootaan qabanin kun ka heerri kun godheef irraa mulqamee uummanni kun heerri mootummaa federaalaa lakkoofsi 39 tuqaa 5 namni tokko yoo dachiin isaa dachii saba isaa hafeeti wajjin ka walitti dhaabbatu ta'e saba guddaa jiru sanii wajjin yoo ka afaan qooddatu ta'e aadaa fi safuu seenaa qorqalbii yoo qooddatu ta'e muramee uummata sanirraa saba biraatti wajjin jiru achuma ta'a malee jedhame. Uummata walloowwanii nurraa muraniif heera san keessaa waa takka ji'oogiraafikaalii dachiin isaanii Oromoo walitti hin dhaabbattu. Waan heerri mootummaa federaalaa gaafatu keessaa takkaa turraa irru jedhaniiti nurraa muranii naannoo Amaaraa jala galchan. Uummanni hundannee maqaa ji'oon gaafas moggaasanii amma aanaa adda addaatti moggaa aanaa dirree xayyaaraa aanaa soofii maal jedhanii amma kana godhan kun ereer jedhanii baasan kun waan heerri mootummaa federaalaa ka amma jiru kun kennu tokko odoo nafni guuttatanii qaban. Waan uummata kana magaalaa Harar jala galchu naannoo Hararii jala galchu waan tokko heera gubbaa fi dayoo jedhanii fiduu hin danda'an. Namni ni jira jiru as bahee haa dubbatu kunoo hegeree miidiyaa irra dhufee ani na wajjin haa falmu. Ani immoo heerri amma jiru kun mirgoota kennu hunda akkatti cubbuu ta'e akkatti seeraan ala ta'e akkatti sagaggaalummaadhaan jeneraalota fi Taamiraat jala Laayinee jala nama oofanii akka heeraan ala fedhii fi hayyama uummata Oromoo malee dirqiin akkasuma godhan arragaan qaba. Kanaa miti namni ijoollee Oromoo ijoolleen afaan Oromoo dubbattu tajarri maallaqa kennee iyyiitti dabalatee namnumti dharti wanni abbaan malkaa haasawtuun dhara namni jiru. Miidiyaa kanaa fi miidiyaa biraa irratti illee dhufee na wajjin haasa'u. Nuti gammada haqa kanaaf dubbatu jirra. Tole, abbaa malkaa dhiifama isaa mana qabamu. Amma Oromoon daataa ati dhiyeenya boosti gooterraa waaniin mirkaneeffadhe kaan si hubachiisuu barbaada. Inni maali Oromoon 156 yookaan 160 naannoo san keessatti. Adareen 107 Amaarri 127 toora kana jira yoo gatu gurbaadha. Tole Oromoon 107 amma adaree keessa jiru yookaan 160 magaalaa adaree keessa jiru kuni pirezidaantii mirgan qabu. Maaltu isa lukki naannoo takka keessa eeguu waliin jiraatan heeraa fi seerri afaanii aadaadhaa bulchiinsaa namootiifuu walqixa jechuun eega jiraate Oromoon pirezidaantii ta'uudhaatti kan isa daangisu maali?
Heeraa miti ka dalagu naannoo Hararii keessatti. Warri kun akka shuuraa qaban. Akka warra Iraan amma warra Supreme Council san uummanni Iraan hin filu. Warra shuuraattu fila. Tole. Shuuraa Councilin sun warra eminent scholars warri ta'an walitti qabamanii akkasitti kaa'anii malee waan uummanni godhuu hin shuuraa qaban. Warri Hararii kun. Shuuraa isaanii pirezidantii fira malee ani shuuraa waan hin jeebi isaan shuuraa ifin hin jenne. Kaawunsilli isaanii sun shuuraa san fakkaata. Malee waan biraan fakkaata. Waan wal fakkaataniif shuuraa jettee waan rakkoon qabaa. Elected body miti. Shuuraa jechuun kaawunsil jechuudha. Akka mana marii wayii qa'e. Sirrii akka mana marii wayiiti akkasuma. Wayii waan akkasiiti. So pirezidaantii namni noomineet godhee fiduu danda'u. Amma isaan bilchiginnaa paartiidha. Damee Hararii jedhaman. Opidiyoon nama bulchaa Hararii ta'u noomineet godhuu hin dandeessu. Warri filame kun sagantaa heera akkatti wal kaa'atan wanni wayyaaneen keessa sun hin tuqamne wanni nuti dubbataa jirru kana. Wanni pirezidaantii naannoo Hararii bulchu kana parsantii 66 uummanni ni ta'a jennu kun noomineeshina qaadhimuu hin danda'u mirgan qaban. Warra harka fudhatakkaa kana warra shuuraa sani deemee namni sitti fidu isa kana fudhattee deemta malee hin dandeessu. Opidiyoon itti aanaa dhageessi. Itti aanaan sun fakkii amma Roozaa jedhaniin intalti takka ta Oromooti. Nama siyaasaa keessa yeroo dheeraa ture. Argeen jira gaafa isiin in the early age. Nama irraatiim isin nama turtuudha. Opidiyoo keessa nama ture jechuu keessatti. Sai Yoonataa Dhibbisaa moo eenyu wajjin gaaf tokko naannoo an jiru dhuftee arge nama ture achi keessa intalti. Akkan dhagayetti poortifooliyoo qabdu hundarratti jabduu jiru waan itti kenname hojii ni hojjetti jedhanii intalti sun nama hojiitti jedhan ni hojjetti. Garuu itti aantuu taate teesseemi waajjira san namni harkaa qabu naannoo Harariiti. Abbaa dhimmaa parsantii 60 keessaa dhufu kana Roozaan dubbisuuf hojii argatuu hin danda'u. Abadan abbaan fedhe. Maal barbaadama Roozaan dubbisa? Waan dubbistu san deema waraqaa katabadhu fiti. Katabatee waraqaa goo dubbisan tun Roozaan laaltu abaluu laaltu jenii gara nama Hararii ergan. Ordiin badriitiin barbaadanamu jiru daayirektiitti qajeelchan. Qotee bulaa keenya illee yoo ta'e. Akka she is out of the picture wanni tun amma Roozaan tun. Namni waajjira isiitu deemee itti dhaqu hin jiru. Ho murteessaan ordiin jecha warri baadiyyaa kun akka amananii fudhatan. So wanni amma filuu hin dandeessu kanaa miti ammas wanni nama ajaa'ibsiisu ka biraa. Ati nama filachuu hin dandeenye parsantii 66 taate parsantii 10 namni ta'ee nama umrii ta'e yoo kun bu'illee ka biraa kasi bulchu itti kun qaaniidha malee heera Itoophiyaa kana keessa illee jiru. Heera mootummaa federaalaa amma jiru kana keessa illee jiru. Aadaan siyaasaa yoo apartaayidii taate malee addunyaa keessa hin jirtu. Wanni nuti morminuuf namni beekuudha qaba jechuu barbaadeeti. Filachumaa hin dandeessu, qaadhimuu hin dandeessu, homaa godhuu hin dandeessu. Kana godhuudhaaf laal amma hawaasni naannoo sunii hawaasni Oromootii fi hawaasni Harariidhaa hawaasa eessumaa fi soddaadhaa wajjin jiran yeroo dheeraa qabanii takkaa seenaa keessatti hawaasni lameen kun waliin bu'een beeku akka siyaasaatti gungumiin yookaan adda wal harkisuun gamana harkifachuun gamas harkifachuun haa jiraattu malee hawaasni waliin bu'een beeku akka obboleessaatti akka obboleettiitti waliin jiraatan. Okay. Amma hawaasni 160 fi waa ta'u kuni biyya san bulchuudhaaf hiree hin qabu. Laakiin heeraa fi seerri biyyattiin ammaan sana qabdu paartii bilisiginnaa keessa waliin jiraatanii. Heeraa seerri sun akka hojjetu godhuudhaaf hawaasa Oromoo naannoo san jirurraa maaltu barbaadama? Amma dubbiin bakka tana waan member of parliament naannoo san bakka bu'ee paarlamaa federaalaa seenu keessa jirus rakkoo guddaatu jira. Waa hunda sagantaa takka irratti haasawuun nama dhiba sanillee irraan deebi'ee tanuma ati amma na gaafatte sanatti as deebi'a.
Wanni hedduun ta'an yeroo dhabaaf sagantaan tun dheerate jechuuf dhiisu akka jirtu namni beekuu qaba. Amma nuti warri ala kana jirru fi warri biyya keessa jirulleen waan deemutti jiru jira. Nuti warri waan kana keessatti involvi taane kaayyoo takka qabna. Rakkoo tana gaaddisuma heera amma jiru kanaaf. Gaaddisa kana jala jirutti gaaddisa kana jalatti for once and for all exhaust godhuu qabna. Ni dalagamuun dalagu. Haquma kanaaf argachuun ni danda'amu. Nutti dhiisanii iyyannuma tanaawu mana marii federeeshina san geeffachuu nu dhiisanii. Ta duraa. Geeffanneetu murtii akkamtu kennamaa nuu laalamaa gad. Ana kana yaadutti manni murtii federeeshinaa keessa yoo gaduriyyuu madiree baataate malee dhugaa tanaan namni balleessu ni jira jedhee yaadu akka heeraatti. Namni yoo godhu kan fedhe godhuu danda'a. Akka heera amma jiru kanatti. Kanaafuu warri biyyaatilleen abbaa dhimmaatu jira biyya keessa. Warri dhimmi kun ilaalu jira. Akka Oromootti haawanyu malee abbaa dhimmaa warra agartee biyya sanii kaa. Eenyu isaan? Jechuun warra biyyaa amma isaan haa himan malee ani himu. Tole. Lakki fakkii akka yoo warri dhimma kanarratti ogummaa qabu warra abukaattoo fa'aa jechuudha. Lakki qaamonni biyya keessa jiran kan dhugaa tanaaf dhaabbatan ni jiran. Tole. Abbootiin dhimmaa jechuu barbaadeeti. Tole. Yaanni nuti irratti in principle waliigaltee qabnu rakkoon kun akka hiikatu godhuudha qabnaa yoo nuti hin goone dhaloota dhufutti dabraa. Waan dandeenyu goonee dhugaan tun barreeffamaanis teessee qaama barbaachisuufis murtiidhaa dhiyaattee akka tahamu akkanatti teenyaa loloo doon taane tetteenyee wanni kun laaluu seenaa isii reefuu wajjaasoyne akkatti wanni tun taate wajjaasoyne daba jiru wajji dubbanne murtii naqaawu maal fakkaata kan waltajjii beekamaati irratti qaama dhimma kun ilaalu irratti dhiyeeffamee wanni mamii malee gaafii tana dhaloonni nu duubaan dhufu eessaa fuudhanii qabsoo tana oofuu akka qaban nuti waan nurraa eegamu jechuudha warri amma jirru kun. Suni manni murtii federeeshinaa akka laalu barbaannaa sani warri godhun warra alaayyuu kanaa miti warra biyya keessaati. Abbootii dhimmaa jechuudha. Abbaan dhimmaa eenyu akka ta'e gaafa yeroon geesse isaan gabbanii dubbatanii. Nuti biyya alaa tana keessa warri jirru loojistikii namni waraqaa barreeffatuuf looyara haayar godhanii constitutional lawyers warra qajeela waan kana beekanii mari'achiisanii waan kana dalaguu fi horii feesisaa namoonni keenya akka keessummaatti dhufanii magaalaa Finfinnee dhimma kana fidatanii qaama barbaachisuutti geeffachuudhaa fi sinqii isaa feesisaa karaa heeraatii fi karuma heeraa qofaan waan kana ijibbaata goonee akkasitti warri alaa humaa hin goonu. Loojistikuma malee warri biyya keessa ammoo dhugaa jirtu heerri achi jira heerri mootummaa gaafiinis achirra jira looyarri biyya jira achumaa laalanii isaanumaan qophaa'anii waltajjii heeraati irratti dhiyeeffatanii nuti dura avenue kana exhaust godhu barbaanna carraa amma jiru kana itti fayyadamne dhaloonni nu duuba dhufu yoo hiikkatte rakkoon tun hiikkatuu baatus bakka tokko deemnee dubbii tana bakka namni beeku takka geenye achitti dhaloonni dhufuu qaba malee wanni tun waan nuti baannee xalaa naannoo Hararii jedhamu nama parsantii 66 parsantii 10 takka nama ta'e xalaa eenyummaa tokko naannoo Hararii ijoolleen teenya xalaa Hararii baattee deemuun naannoon Hararii magaalaa miti kan guddataa deemu naannoodha. Aadaadha, afaani, seenessa, qorqalbiidha, safuudha. Barnoota kabal'ataa jiru. Kana renegotiate ta'uu qabaadha. Yaadni keenya gaafiin keenya maali? Mana federaalaa kanattis ka dhiyeessinu mana marii federeeshinaattis ka dhiyeessu deemnu waa lama nuti. Magaalaan bal'atuun naachuraal. Magaalaan bal'attu tun maal ta'uu akka qabdu waan duriyyeen sagaggaalummaadhaan jeneraalota wayyaanee jala dubartii yaate Taamiraat Laayinee jala deemanii godhan sanii miti. Renegotiated haa ta'u hariiroon kun akkamitti waliin jiraachuu qabu. Guddinni magaalaa biyya aadaan akkamitti ta'uu qaba, seenaan akkam ta'uu qaba,
Guddinni magaalaa kuni lafatti bal'atu tana akkamitti akkomodeetu godha. Mattaawaqaa naannoo Hararii ijoollee teenyatti kennaa odoo hin taane akkami waliin guddanna ka jirretti ka wayyaaneen goote ka jeneraalonni godhan sanii miti. Nuti abbaa dhimmaa taanee kursiirra hojii teenyee nagusheet haa goonuudha. Tokko kun. Gaafiin teenya lammaffaa magaalaan Harartuun akka reefu 1987 dhufa turkoo iibshaan irraa kaatee uummata kana taaksiin barbaanne irratti fe'aniiti jogola malee Hararii waan jaaran hin qaban. Achitti uummanni keenya qabeenyi isaanii baadiyyaa bakka hundarraa guuramee magaalaan tun ittiin dhaabbatte. Eega Minilik faan dhufanilleen haga Harargee lixaa ammaa gahutti hanga Baale haga gahutti akkanatti fuudhanii gartee Harargee Xaqlaa Gizaat waan je'uun uummanni keenya taaksii achi kafalaa ture. Uummanni Afran Qallootii fi Anniyyaatillee ammaan tana zoonii Harargee bahaa kana jala jiran. Uummanni kuni after all contributionii amma godhan kanaan booda magaalaa godinaa kana dhabaa mata 30 moo mata meeqa mata 40 deemna akkanatti uummata kana waajjira tokkicha magaalaa argate this is not fair. Teenya magaalaan tun keessaa qabna. Nuti warra Hararii san balleessina jechaan qabna isaanis magaalaa san ni qaban achi keessaa qabanii. Nutis mirga qabna magaalaa san ni ijaarree itti laffaanee godinni Harargee bahaa magaalaa tana keessaa kadhaa odoo hin taane waajjira achi keessa ijaarratee odoo hin taane magaalaan sun akkamitti ran akka taatu haqa qaba guddina magaalaa saniitti keessaa bakka qaba godinni Harargee bahaa magaalaa Harar keessaa qoonni inni qabu sirriitti heeraan taa'uudha qaba. Egeree keessatti gaafii lamaan tana. Kanallee odoo yaa'iin taane illiitiin Oromootii fi Harariidha waan wayyaaneen goote jeneraalonni wayyaanee haalan reefuu ibsaa ture saniin irra deddeebi'uun na dhibatanaaf afaan keessa qabadha. Waan haala saniin duriyyeen dalagee odoo hin taane nuti abbootiin dhimmaa irra deebinee mariinaa goonuudha waan kana hegereef fedhii fi faayidaa keenya irratti hundoofne yoo hin taane qunnaa heerri safaree murannaa gaboota jeeraa waliin deemnaadha. Isfeer waan nuti gaafataa jirru yaa'ii miti namaan deemaadha waraana namarratti banaa jechaa hin jirru nuti vaayolensii tokkollee yaamaa hin jirru heera gara bakka heeraati waltajjii heeraatti deemna malee namaanis deemaa lolaa jechaa hin jirru nuti. Wanni sagantaa tana dhaggeeffatus wanni hubbatuu qabu nuti waraana hin barbaannu nuti hiriira ba'uu hin barbaannu nuti dhagaa darbuu hin barbaannu heeraa fi heera qofaa wanni kun akka furmaata argatu barbaanna. Nan dheeressensa. Hedduu naa galatoomi dhugatti lakki seenaatu akka gaariitti anuu chokna godhaa wanni ati haasawaa jirtu keessattuu yeroo ammaan tanaa Oromoon osoo humnaan hin ta'in waliin mari'annee bulchitoota waliin teenyee akkamitti waliin guddanna wajjin jireenya durii qabnu sun seenaadhaan akkamitti babal'ifnaa waan jirutti wal mari'achuu qabna. Inni kun gaafii uummata hundaati akka hayyuu ta'etti ati gaafii uummataati arraba keetiin dhiyeessaa jirtaa fi akka gaariitti calcee si dhaggeeffadhee asirratti gara dhumaa dhufnee jira yeroo naa kana beekaa agasii dhaamsa maayyiidhaan waan ani isin gaafatin yoo jiraate. Dhaamsa uummata Harariitiifis uummata Oromoo naannoo san jiraatuufis hayyootaafis beeytotaafis manguddootaafis sheekaniifis qabdu yoo jiraate hireensii kannaa. Galatoomii gammadaa egeree miidiyaanis hiree akkanaa kana nu kennuudhaaf hedduu galatoomaa asiin duras waan hojjetaa turtaniif isin galateeffanna. Galatoomi. Duuba wanni ani dubbachuu barbaadu warri amma biyya bulchaa jiran kan naannoo Harariitii fi naannoo Oromiyaa bulchanis. Warri godina Harargee bulchaa turanis jiran ammallee bulchaa jiranis nuti yeroo tana dubbii hin barbaannu. Nuti khilaafa tokkollee yaa'ii takkallee mashaakila tokkollee hin barbaannu. Nagaa fi nagaa qofaan gaafiin tun akka gara qaama barbaachisaatti dhiyaattee murtii argattu barbaanna. Nuti arra ni deemnaa boruga nama biraati. Nuti waan dhaloota kana waan nutti dhagaamu waan seenaan nu gaafatu san dalaguu barbaanna waan nu boodaa dhaloota nu boodaa qabdi. Isinilleen biyyaafis ummata haqa dhabee iyyuu kanaafis nagaa ummata lameeniitiifis guddina biyyaatiifis waliif kabajaa qabaachaa ollumtii gaarii wajji jiraachuufis isinilleen akka ummata biyya bulchu tokkotti gaafatama
seenaan isinirra kaa'e kana jalaa bahuun nutilleen gaafii seenaa jalaa bahuu kan dandeenyu hundi keenya karaa nagaatii wal dhaggeeffannee yoo gaafii dhiyaate kana keessummeessine gaafii dhiyaatu hunda maqaa biraa itti moggaasanii warra diigdota warra maarotaa jechuun yeroo hunda hin dalagu wanni amma dhiyaataa jiru kun waan dhugaati ummata keessan kana bira dhaabbadha isin lachuu warri hararii bulchitanis political elite harariitii wani nan qabu nuti waraana yaamaan jirru yeroo hedduudhaan konfliktii wajjin jiraanne wal ajjeesaan jiraanne nagaa wajjin jiraanne kanaafuu hojii jireenya bareedaa akka qabaannu dhaloonni keenya shakkii fi wal amantaa dhabarratti odoo hin taane beekumsaa fi gartee hiree wajji guddina uummata keenyaa murteessinee waliin deemuu akka dandeenyu moor waltajjii heeraa san dhaquu duraahu gatteenyatu illitii uummata keenyaa wajjin warra biyya karaa oromiyaatiin jiran karaa reetiin jiran waan duriyyeen dalayde ta'a gaafa wayyaanee san dhiisnee yaa'ii takka malee akka uummata lamaanitti wajjaasanii rakkoo kana hiikuun ni danda'ama. Odoo waltajjii heeraa guddaa san hin deemnee mariif qopheessuun gara lachuu barbaachisaadha. Yoo waan namni qofti namaa hiikuu miti waan manni murtii federeeshinaa qofti namaa hiikuu miti ififillee hiikachuun ni danda'ama. Nuti wanni jala muree mirkaneessu isiniif haga lubbuutu nu keessa jirtu dubbii tana dhiisuun deemnu wayaa adii nutti maranii gaafa boolla nu geessan qofa gaafiin tun nuti ummanni dhaabee jechuu kiyyaa miti an kan hin dhiisu mataa kiyyaa maranii huccuu adiin gaafa bakka irraa deebii hin qabne sanna geessan qofa ani mataa kiyyaa warri waan kana keessatti involvii taane hundi murtii akkana qaban hin dhiifnu waan kun akka keenya kana beeytanii mariif haasawaaf nagaaf akka of qopheessitanii jaanna illiitii warra harariitiin illeen gara lachuu the same to Oromoo intellectuals warri biyya bulchan illeen akkasuma rakkoon tun karaa heeraatii fi heeraa qofaan furmaata akka gargaarnu barbaanna kanarratti namni hundi akka nu gargaaru dhaammannaa warri biyya alaa diasporaan jirtan illeen warra loojistikii kana gartee hundanne international forum maqaan jijjiiramee kabiraatti bahuu danda'a yaada kana ni qabna loojistikii warra biyya keessa jiru sanii fi ifaatti dho'isaatti odoo hin taane nama tin'isa godhuudhaaf biyya alaa keessatti waajaaruu fedhii qabna. Kanarratti akka nu gargaartan warri miidiyaatillee asumaanuu adaraa isin hin jenna egeree miidiyaa dabalatee sochii kana hanga dhumaatitti akkan waliin dhaabbattan yaamicha goonaa kanuma. Waamicha keessan fudhanne umrii isin dheeressuu wanti godhaa jirtan waan gaariidha. Hayyuun yeroo hundumaa hubeeta hayyuun ummataaf wayita hojjetu gufuu hedduudhaatu isa qunnamaa garuu bu'aan hayyuun buusuu danda'u tokko bu'aa hammana jedhee kaawwamee miti waan ta'eef wanti meeshaa kaaftan kun dhugatti waan cimaadha. Abbaa Malkaa hayyuu seenaa qorataa seenaadha. Afeerraa keenya fudhattee asitti nuwaliin argamuu keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin galatoomii ulfaadhuu isin jedha. Ulfaadhaa isinillee galatoomaa akkuma yeroo hundaa hedduu galatoomaa.